رازيا آمين فري آمين تبلغا أنني آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو هرتوني خني خان أسينو داوتن وانتي خيسانو أكسما خامن تبراز شمار كفوني بكا جرتني تلقى فيا كابتن إسن جتا أرى خيسما أدى تكون كبر دي إسنيف رفاجرة هكما بيك موغا دينيا خانا أجندا إبراهيم تو ديما توري أران تنامو سنمرد أبنتي خليسة فيديو ورامن رتيه جودا nama isin beeytan qanin ana madura qaamaan hin arkin jechuudha qaamaan naaf hin oolin arkin telefoonaan malee jechuudha arraan tana isa biratti argamna kanaafu namni sun eenyu laata eenyu as baasu waaw hono asitti argama nama kana gaa na caalaadha beeytanii mee salaamtaa iseenaa jiru isaa wajjin turtii gaarii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردوتو في دعوتو تخيني نجا قبضني فيا سنجتا وبرين في أرجع نما تكا ولنرجني أرا والجرة واي دبي أبراهيم تنرتي يا إنه خني إساتو تدفع فلان قدرت دي سبراديمه إساتو تدفع أبراهيم تي أما إني أما ديما رفت نتي دولت سبرا ولرجودن برباداس سوجي عصونتكو لما كبانا جيت نتلفه أستنا تلفه بريان كيا إن شاء الله تربي خير نقول بإننا حاسين أنا نوجي ناسوس خير مربي أقول بريان كيا وان براتي متي تايو وان براتي أستاذ إيجان دعوتو تخينيا نبيتني برباديتين أكو يسنو بيتن بدي abame eegan ammoo guyyaa lama sadii mul'atee ture viidiyoo irratti jechuudha. Nuti ammoo bilbilaanitti bilbilee aboonuu kootu jechaanii turre. Isinillee komentii jalatti hedduu biinii gaafachaa turtanii eegas ammoo eegan dhufellee kalee fidheen gadda ammoo nuti dhiisaa mucaasanii itti lafaa ture Abiraahim isin ture jettaniiti komentii hedduu barreessaatiin turtanii. Mee namni kun hedduu jabaadha hawaasa biratti. Inni kun gartee gaheen Abiraahim hojii taphachaa tures gahee guddaa Yaman irraa qabee ilaa hanga asitti. Kanaaf nama san arkuun qabaa jeetiniin kaleessa gaa itti dawwalleeti yeroo Abiraahim dhukkubaa jiru jechuudha. Kootu jennee yaamnee dhufuu didee jechuudha. Akkasuma eessa jirtaa si dhufuu barbaannaa si dhufuu qabnaa jenneeni akkuma argatan viidiyoo sana irratti baalamneefi turre. Arrammoo akkasi barbaanneeti bakka inni jirutti isatti dhufnee bakka kana jirra jechuudha. Kanaaf mee maaltu Abiraahim irra? Ayyee. Kaddaayyoo kaddaa wajji jirtanii kaddaan eessa kun? Kaddaan guyyaa natti dawwaltan kaddaa wajji natti dawwaltanii? Kaddaa wajji si dawwal. Yeroo ammoo inni kaddaan arraan sana jechuudha. Abiraahim biratti hafe waan ta'eef Abiraahim biratti hafe an akkaan si qunnamu jechuudha. Akkaan si qunnamuuf anne erganiitiin dhufee jechuu barbaade. Bakka kaddaan ammoo Abiraahim bira jira. Kanaafi nan dhufuu danda'e kophaatti jechuu barbaade. Kanaafi asumatti wanni daawwatu kan nyaanju ati mee waa'ee Abiraahim irraa maaltu Abiraahim kana gartee wajji nyaachaa turtanii wajjis dalagaa turtanii Yaman irraa qabdanii ilaa biyya kanaatti waliin rakkoo addaa waliin dabarsaa turtan. Mee maali wanni gartee ammaan tana nu dhufuu diddee bilbilaan illee si yaamnee ammas rakkoonni kas jiru kan illee arkita maaliif nu baqate mee sababa isaa gaagaya an waan fageenyatti isin arkuu malee irraan beeneef jecha maaltu adda akkanatti isin muree maaliif kana filattee? Amma obboleetti galatoomi bagana gaafatte naaf Abiraahim waliin lolle waliin dhabnes waa'ee mucaa isaa gaafa dalaalli fudhachi mucaa kana mucaan yaalaa bachiisanii maallaqa meeqa nu gaafatan san jecha gara Harargee maatii isaa bira deemee ture. Dhimma isaa odoo dhimma mucaadhaa sana odoo fixini waa'ee gara maatii tiyyarraa waa ta'aniitiin gara sanirra kutte. Na duuba ammoo dhimmi Abiraahim wal jaalannes sin kabajasi kabajaati nama hoggaa meeqa hojii ture garuu ta'e Abiraahim dhimma inni itti jiru kanaatu na jibbisiise waa'een isaa ta'u obboleessa waan isaa kan takkaa rakkoo isaa takkaa biraa dhabameen beekon hoggaa meeqa addallee hin baane biyya
biyya Arabaa hojii turre achirraa laffaanee baharra hojii baane asii hanga biyya Oromiyaa keessatti illee takka adda baanee beeku. Laakiin ammoo inni dhimmi isaa yaadni isaa kanaan naa galuu diddeesin tanaafin yooniin mucaa kanarraa achi xiqqoo irraa gore akkamii ni jiraata. Waa'ee tana ni dhiisamoo hin dhiisuudhaadhaa jeeti na irraa gore buleessa kiyya. Wanni guddaan amma ati nutti dhufuu diddee waa'ee Abrahaam kana namni akka fedhes yoo ta'e haga tokko namaa obsa. Obsi daangaa qaba. Yeroo qaba. Dhugaa qabda. Amma irra hedduudhaan waa'ee keetii koomantii gartee daawwattoota irraa hin bare. Maaliif jennaan akka ati hedduu dhiphachaa turte hedduu rakkachaa turte jechuu isaanii waliin. Kanaaf namni hanguma tokko namaa obsa. Garuu ilma namaati dadhabus ni qabdaa jechuudha. Kanaaf Abrahaam rakkoonsaa anuu egaan itti dhufe waa meeqa tanni gartee waliin dabarsu jirru jechuudha. Daawwattoonni ni beekani. Taanumarraan ta'ani. Ajaa'ibaatu bilasii bara. Arrammoo Taan irraa galchite tabiraati. Tuu taan irraa baafte taanuma seenama. duraanis akkasuma jechuudha. Duris osoo biyya kana dhufes akkasuma. Biyya Arabaa sanatti bar dhiiga dhaabee dhiinni dhaabbatee achirraa kaasee bar ana kan ni galte jennee kaasee fidee erboo biyya tana galche. Anaa bara. Wooma kanaati rakkoonsaa jechuudha. Diiguudha malee dhimmi isaa inni hojii deemu kun isaa diiguudha. Wardaa fi ijoollee wardaadha adda baasuudha dhimmi isaa. Yaani isaa amma yaani inni itti deemu kun. Jechuun bifa kanaan. Wardaa tanaatu warduma taate malee odoo biraa taate qaata darba jettee bijiftee biraa deemte buleessu. Kanaafu isa kanaatu na dhibeetiin yoo inni muga haa fayyuu yoo inni waan kana dhaabbate waan kana dhiisee jeetiniin irraa achi gore waan jibbisiisee akirratti jibbee dhiise. Egaan wanni fakkaatu kana daawwata haqa qabda bara. Daawwattoonni illee hedduu gidaramaa ture. Yeroo dheertuu hojii rakkachaa ture. Kanaas waa'ee isaa dhiisaadha. Kada inni ammoo diiniin haa jiraatu jechuun jira. Komantii jalatti illee. Kophaati haa jiraatu kanaas jechuun rakkateesi laffeesi waa hedduu hojii godheedha. Rakkoon isaan dhumtuu waan jaan komantii jalatti kan harkaatiin turre jechuudha. Kanaaf amma gaa wanni jiru hammeenya biraa osoo hin ta'in ati mee tara takka irraa achi fagaadhee uumanni ta'ee ulla. Waa'ee irraa achi goreetiin ufuma kana madaala fi ani kun maal irra jira barbaa namni kun nyaata dhugasi urii isaa kana keessatti jireenya isaa kana keessatti jiruu barbaada. Jiree kana keessatti bultii ijaaree inni bultii ijaaretu bultii irraa immoo tabiraa ofi jira tabiraa nutti fidee cinqii kanaan mataa dhukkubsaa mire. Amma ati dhalaata isarraa qabamaa isaatu irraa qabamaa na dhibdeeti aboo inni nuu kunoo bultii qabu ilmaan qabuutu dhalaan kun irraa mucarraa maraatte isaatu irraa maraatte na dhibdeen bultii ijaarratuuf fedhaa jedhu kophaa achi ba'ee obboleessa. ati ammaa Simbiratti argamu jedhee simbiratti dhalaa jedhee bilbila keessatti jala kaasu jedhee amma barbaadee natti dhufteera. ati amma ilaa hanga ammaa fuune jechuudha. Amma hin fuune kana. Bultii hin jaarre bultii. Kanaaf illaa bakka babbareedduu bashannanaa uummanni gartee maal barbaadaaf dhufte? Kaameeraatti achi gargaachaa bakka tana bara waa hedduu jijjiira. Bar magaalaan tullaal magaalaa guddoo ittiin gartee bakka iddoo iddoo bashannanaa. bareedduu iddoo bashannanaa adda addaati. Iddoo bashannanaa bakka hin jiru iddoo bashannanaatiin taa'u jira bakka sanatti barbaadee natti dhufte jechuudha. Bakka kanatti wanni argamtee fi bakka tun bakka raahaadhaati. Bakka namni takkitti isaa qabatee yoo haadha manaa taates yoo gartee tajaajilatu taates qabatee fiduudha bakka kana. Amma ati kophaadhaas taa'u jirtu kun ogguun dhufu telefoonuma gurras jiru malee waa takka hin qabdu harkaa. Mee miskiinummaa tana dhaggeeffadhu waan isin obboleessu natti illee qoflini ati bultii jaartee ati maati qabdaa mire. Kanaaf inni dhaggeeffadhu obboleessa nara guddallee ta'us xiqqaa ta'us ilmi namaa kabajaa walii qabaatee walii hojii deema yaa nama naa yaaduun dhabe addunyaa kanarratti. Addunyaa nama naa yaaduun gadhe hordoftoota kiyya kana daawwatu malee nama takka diiniin akkana ta'a fuudhillee nuun dhalaa akkasii namni naan jeen jira addunyaa wallaahi dhuguma siima takka namni naa yaadu. Kanaaf takkaaboo biinii bira dhaabbadhaa namni jee jiru tokko hin jiru abadan. Kanaaf obboleeyyan kiyya ani obboleeyyan kiyya waan biraatii miti nama takka naa yaadeen dhimma tiyya keessa galu takkaan agarree waan ta'eef bakka iddoo bashannanaa tana bakka deddeemnuuf walaalachuuf obboleeyyan kiyya. Kanaaf
ربي زارو جادي دعاء نقول راك مبران دعاء قول أجر تريتي أنا ما أجملتنا بربادة نتري أستول قرر برني بدي بربانة دبلير لا تون دفن على بالبيت أنا خاصة تري أما قيام كانت تدور أجرين في دل هذا سنمر فرقاس أنت في دل مرني بربادة ما قال خاصة ندفع شو أما دميتنا بربادة رفته مال dhimmi barra akkuma dubbadhe sani ati nama gartee nu caalaa laffa'aa ture nu dura waa'ee Abrahaam kana keessa turte wanna taa turte. Kanaaf rakkinni isin jidduu jiru maaltu gartee dhufuus dhorkee maaltu irraa si fageessee namni kun gartee dhugaa namni haqa ni qaba. Laffaatees rakkattees. Kanaaf wayinu dhufuu diddee fi tilifoonumaan aboo an gartee waa'ee isaan annaku viidiyoo keessatti illee kophallee mana kireeffattee ammanas kun kophaa kireeffadhe jettee kophaan jiraadhaa kala jireenya kiyya kamataa kiyyaa teettee achi baate. Namni kun gaa namni duraan wajjin jiraatu kan waliin duraan jiraachaa ture yoo rakkoon guddoon jiraatte malee ilaa hanga haddii kanaatti addan fagaatu dhiiroo rakkoon jirtu maali kanaan baruu dhufee jechuudha. Si galee? Kun si yaachisee beeksisa naaf irraa wallaba guddaa hin qabnu wali sillolle yaadara tollamne yaadumaata na aarsitin bas waan mutana na aarsitin bas ani sammuuti jechuun haana boqottuu jechuun sammuuti tan itti himuudhaaf cal jee baati takka fiidoo mari'an ifan adaamaa dhufeen fiidoo mari malee waan amma kireeffadhaan kophaa nama hojii keessa galuu dhabeetiin taa'u jira manni kophaa. Mana amma kophaa kireessitiin akkamitti barreessee taa'u jira. Amma barnee dhufti. Gatii meeqatu ilaal waan gatii waan jee meeqatu kafalame akkama bilaash ta'ee taa'u jira malee. Amma barnee dhufti inshaallah. Egaa rabbiin nutti daawwattoota kiyyaa obboleeyyan kiyyaa. Maati fakkeenyaaf daawwattoonni as jiru kuni fageenya jiran. Obboleeyyan yaara horaa dhufan boo. Tan dhuftan ni jira. Tan dhuftan ni jira. Ta biyya galtuu ni jirti. Amma tan maas jirtu fakkeenyaaf obboleettii siltaa ta'an haalaatu egaa akkamitti caljanii tattaanii na laalu hin taanetti na yaadu qaba. Na gargaara barboo waan kanaaf badee dhimma kanaaf hin badeen waan aan godhina hin jenne kanaaf obboleeyyan kiyya feetanatti aaru baadha obboleeyyan kiyya kanaaf obboleeyyan kiyya dhimmi an caljeessee taa'uuf kophaa akka namarraa kophaa bahee taa'u jiru kunoo isaatti argee naa kophaa bilbilaan taa'ee haasudha. Faayidaa takka malee. Amma dhageeffadha wanti hogguu nama kaasanii beekanii jaalaltu haa. Namarraa kophaa si baasa. Namarraa kophaa si baasa. Kophaa beetu namarraa kophaa beetu kophaa taa'u. Kanaafuu dachii rabbii guutuu dhagaa warri garti taa'immoo warra asiniif qabee warra asiniif qabee si qaanesu. Eessan. Asiniif qabee as keessaa daawwattoonni. Aboo oduu naa dhufanii yaa sila naa taatee gammachuu. Eenyu? Akkam beektu kana jettu gaa. Awaan oduu argadhee baanaati. Onni amma duuta. Onne qabaananii barboo dubbii namaa kakatti beektu barboo mana ana iyya kana bar fadheeti mana hin garreeti. Argi haa viidiyoo irratti argatin jira. Amma nageessa argatin ilaala. Nama mana keessa itti galchuun dhabe. Amma kanaaf dheenii daawwanna mana isaatis dheenii daawwanna. Kanaaf warri gartee jaalattan biinii show daawwattoonni kiyya jechuudha. Daawwattoonni kiyya biinii ni beekani. Qollee taatu jiitiin yaada warra ammaan tana lafarraa dhufu. Daawwattoonni kiyya garuu warra ture beeta warra gaafa diraamaa waliin. Ni beekan boonni beekani. Namni asitti ala biyya alatti na beekan malee ifa biyya galee bar dheenya kana galee yeroo. Amma nangata galta kaa beekamaa. Bar daawwattoota kan kee bar lakkuma nuti si duubaan dhufaa jirru akkuma sanii nu laalu jiraadha. Sanumaatu abdii. Sanumaa abdii ta'eeti nu laalu jiraadha. Kanaafuu waan namni nu hin beekne jiru addunyaa kanarratti. Qilleensa kanarraa namni nu hin beekne jiru. Kanaafuu obboleeyyan kiyya inshaallah rabbiin yaada muraada keenyatti nu haa guutu obboleeyyan kiyya taa barbaannu hunda. Raaziyaa amma taksiin eebbisa haa. Raaziyaa. Amiin. Furrii. Amiin. Tabiligaa aananii. Amiin. Maal jaansa ammas sarrabbi siyaa qaba. Amiin amiin. 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 Tateessu. Amiin. Sarrabbi siyaa qaba. Amiin wallahi. Rabbiin yeroo gabaabatti Amiin. yaada muraada keessi guutee Amiin. galtu. Amiin. Kanaafuu du'aa godhaa fi warri immoo Daa'imni godhaa harkaa qabdan warri harkaa qabdan egaa warri beekte warri manaa qabdanis obboleettii teessanillee taatu kanaa qopheessa adaraa nama dubra na dhaqee naa kadhatu hin jiru obboleeyyan kiyya oolaa nama inni kiyya keessa namni kiyya sunuma himatee jira. himadde isin malee nama biraan qabne. Biinii kunoo agartee warroottan biiniin tuqinii biiniin gartee haqa qabaa biinii jettanii koomantii hina barreessisan keessaa wallaahi takka biiniin dubbatanii jirtu.
Kanaaf hedduu galatoomaa. Ana kana miskiina. Akka Wala na kana miskiina. Odoo findaanatti na kana miskiina dhugaa. laa amma eegas jaalatan amma kophaa irraa si baasu. Haanatti fudhanii. Eh Haanatti fudhanii. saniin beekama si jaalachuu isaanii Eh. kophaa irraa si baasuudhaan ta'e.